baay'ee dhiifama. Wanni hundumtuu deddeebi'ee sammuu kiyya keessa deebi'ee na jeeqaa jira. Naaga lubbuu Zinnaaw baay'ee ulfaataadha. Kan jiru faana wal jajjabeessaa jiraachuudha. Akka obboleessa kootii eessa akka seenillee tuun beekin jiraachuun jira miti. Awwaalamuunis bar waan guddaadha. Eeyyeen ati sirrii jette. Anis isaaf jedhee tanani bar. Dhaabbidhaan waadaa galuu wayya jedhee tanan mucaa kee kana ittiin dheekkamuufan as dhufe. Kana booddee misgaanaa manaa baateen baddu miti. Kana booddee barumsa keetiinis yuunivarsiitii seenuudhaaf qabxii si barbaachisu fiduudhaaf barumsa keetirratti xiyyeeffannoo gochuu qabda. Kanaafuu shamarranitti siqin. Ani dalinatti itti meera. Kana booda isa waliin gonkumaa walitti dhufeenya tokkollee akka hin raawwanne natti himteetti. Egaa amman ergan jedhe gara mana kiyyaa otoon deemee wayya. Galatoomi obbo Malaaku.